adeemsaati kaleessa kaastee godhaa turterraa hin mul'ata. Dubbii keerraa hin mul'ata. Nagar gin dingarii dhaggeeffadhu. Koomentii namootaa dubbistee yaada namootaa dhaggeeffattee ammas hin dogongorin. Amma miira koomentii keessa galtee wanta ta'eef dubbettu riikoordi godhamee waasi gochuu hin danda'u. Garuu immoo maanoo si tuqsiisa. Ati wanti gochuu qabu kaleessas kan dubbatte ammas licarris koo yaasaabiin hatta warabannaati hande. Licarris koo yaasaabiin gadda dubbattee jirta. Arebannaati muyita argii. Muyti godhadha. Gadda dubbattee jirta mubaarikoo. Mana mubee keessa deemtee mana kan kee keessatti namni kumni shan iddoo taa'etti jaalala jooniif qabdu obbolummaa waliin qabdanu akka waliin turtan har'as akkatti waliin jirtanu dubbattee jirta bal'inaan kaastee jirta jechuudha. Wantan akka obbolummaatti ammas siin jechuu barbaadu maanni dhiifamni sun obbolummaan sun inni dhugaan gidduu keessan jira yoo ta'e ati akkuma mucaan sun gadda gaafa ati dhukkubsattee Oromoon haafu Amaarriyaa akka jirtuun sabni biraa akka jirtuun tokkoon keessan naqaa gargaara mataa keessan gaddeefnee sirraggatna gaafa jedhamu ልጅ ግን ሙጫን ኩን አኒ ላላም ቱሬ ጀለስ ታይነን ወርዱፋ ወሳው ጂኒስ ነን ገስቲ በነቴ ማልጎዴ ጩፈቴ ገስቲ ሳ ጩፈቴ ዱፌ መነከን ኬሰታዬ ወንድሞች አታሳፍሩን እባካችሁ አታሳፍሩ አያሽ ቃበቴ ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ጀቹዳ ኦሮሞታ አፈኬሳ ከን ኑፈኒ ጀቹዳ ቸኬሰታኒ ቸከልፈተኒ ከን ያስመሰሉ የነበሩት ብዙዎቹ አሉ። ይሄ ልጅ ግን መጥቶ በልቡ በስሜት ነው አንተን ሲረዳ የነበረው ማለት ነው። ዱጋን ሲርቱ ከኑማ ሚረ ኬሰ ገሌ ሲገርጋ Garaturi over jechuudha. Kanaaf maani wanti gochuu qabdu ammas kaleessa akka obbolummaa dubbatte sana akka already ajibbitee miti kana waan sana goote ammas wanti sirraa eegamuu danda'ame maanni komiin jiru akka nama tokkootti ani peejii kan kee irratti waa tokko rakkoon qabu. Ati dhiifama gaafatteef mucaan hin bahu dhugaa jiru sitti maan. Ati dhiifama gaafachuu baatteefis immoo mucaan mana hidhuu ajjinaatti nafu. Garuu maanni peejii kan kee irratti obboleessa kan keetii du'aa hidhuma yoo goote yoo gadhiiste inni kun cimana kan keetii dandeettii kan kee argisiisuudha waan ta'eef ammas taanaan waan kaleessa dubbatte sana peejii kan kee irratti akkuma yeroo sana yeroo nan lattafa eto rikoordi godhadeen haasaa kee keessaa poozitiivii waan ani wajjin wasiche poostiin godheen ture beektaa. Maastar dhaggeeffadhu dhiifama wajjin kabaja. Maastar haasaansi keenya kutee abaan kee dammaan qabe jedhu warri keenya dhiifama na godhu tokko sitti hima. An jalaa wajjin warra soddaa wajjin dheengaddaa dubbadhee yoo mucaan sun viidiyoo waraabuu isaa siin godhute dhiifama an hin namni viidiyoo maal maqaan isaa viidiyoo joon sagalee jooniin hojjetame irrattuun hojjenne akkuma keenyaaf bu'aa jedhamnaan hin buunu gurbaan jennaan argisetta viidiyoocha hin buunu bakkaan jedhe nda'u atti ulfaataan jedhe hin gadhiifaan seene muudiduma jenne wanti ta'e mucaan poost godhate maan fudhadhee poost gochuu wallaalle hafee mucaan ittumaan intanaadhe booda namni keenya dhuguma amma mucaa kana jaallatee osoo hin taane warra na jibbutiyyuu ajandaa godhee kenne. Girisaan immoo achuma ajandicha fudhatee keessa ka'e. Maal na dabala maal na hidhisa warri na jaallatu kaleessa jaalala isaa naa ibsee dhageessaa jaalala isaa naa ibsee warri ni jibbu gaafa nu kuffadhus na jibbaa ture gaafa gargaaramus namni tokko mubaarakiin dattanii gargaartanii jedhamee afaan oromootiin dubbannaan rabbi immoo afaan amaariffaatiin kan na bira dhaabatu naa fidee Kakkawaan hin jirre gana ijjikee dhiiga bu'aa warri na jibbitu na jibbitee dandeessu. Ijoollee dheengadde si qosotan jara sana maaf gannu hin baastu ati raggaxana dhuguma warri miidiyaa kanarraa lolaa jiran araggaxanu mataa jaraa gad deebisanii araggaxanu ati maaliif warra si wajjin kaantee si wajjin nyaataa warra si nyaatan aramanii qoshashaa daddab እነዛ ማሃይሞች ካንተ ጋር የነበሩ ሰዎችን ለምን ስማቸው አትናገርም? ለምን ወረደ ሰነ ጀቹ ወረ ቪዲዮ ከነ ፖስቶቴ ይረጋግጣሉ እነሱ ማለት ነው። ላ ማብረገጠው namni tokko warra raggataman miti jarisuun warra namni raggatu miti dandee isma warra raggataman miti nama iyyataa bar mubaarak carraanuu kennaa please carraanuu kennaa mi'al tokko dandaganne akkasi mataa keessa na kaatanii dhageessanii mataa keessa na kaatanii halkanii guyyaa irriba dhabdan yoo isin hin godhin mubaarakii miti gara mubee ani yaadan qaba sarkaari mando koy sharafu koy ada dubbat maal tabbaa keessa limnari joondaariel maal abbaa keessi godhee beeka anas koy bo ergi warga dubbanne ba koy ati dubbadita lubbu koy mubaarak wannani wannan mara kana bane mali beita intala tokkootu yi
Ijoolluma keenya maal jedhamti maqaasi Zeddoo Mubaa jedhamti jedhan Dubaay kana jirti viidiyoo wayii irratti waraabdee Mubaarak irratti jedhanii ijoollee mana banatanii arrabsaa jiranii. Jennaadhanii Mubaarak yoo viidiyoo kana irratti waraabee jiraate hiriyaasaati. Nama waliin geemera qabanu waliin taphatanii akka nama waliin nyaatee waliin dhugeeti. Galata namaa balleessuun hin ta'u Mubaarak immoo fi viidiyoo waraabuurra viidiyoo namaa yookiin poosti godhe maaltu achi qabee sin qabee Mubaarakii fi jettanii sobdanee mucaa fakkaatanii maala jaalaa Mubaarak arrabsitanii. Mubaarak waan kana yoo godhee jiraate galata namaa balleessuu sirrii miti jedhe. Atis yoo waan kana godhee jiraate haqni akka rabbiiti gaafa gaafa deeggadda hawaasa amma godhe. Yoo ni dhukkubate galata noonaa fi namummaadhaaf inni akka keessanii miti mucaan. Gaafa galata naa oolu namummaa gati qabu namummaadhaaf galata naa oole malee wayii fi miti. Obboleessoo kana loggaame gaafa iyyaa oole. Hawaasa keessa waa'ee baafate. Hawaasa waa baru. Hawaasa keessa waa'ee baafate. Galata namaa balleessuun faayidaa hin qabu. Mubaaraki Oromoo biraa dhiisee sabaaf sablammii biraa galata qaba. Tokko gurbaa isiin kunis immoo hin qabdi. Mubaarakiin deengeda sappoorti gooteetti Mubaarak viidiyoo kana ofiisaatti itti yaadee yoo godhee jiraate obboleessa kiyya annaba isarraa dubbataa miti Mubaarak badii guddaa qaba mallee kunoo dhaggeeffatu. Mubaarak immoo sana goone. Mubaarikumaan ol deebisi Mubaarikumaan maaliif bahe ol deebisiini? Mallisu. Mubaarak nama jijjiirratti yeroo hundaa waa'ee kana dubbatti yoo hawaasa jijjiirratti. Maaliif keessas keessatti. Deebii Mubaarik. Barsiifi isa olii gadi. Sigareello. Carraa olii akka inni dhugaa beekaa takka illee ta'u. Ashi. Mubaarikoon waa tokkoon jedhaan amma gabaabsee Moniraan deelaa waraani. Mubaarikoonii otoo ol deebii yoo dhageesse yookiin immoo jala ta'us dhaga'i. Hirmaatan guutuu barbaachisaa taanaan forjii hojjedhaa fi daa'idhaanii jiraatan. Waan amaaraan amansiisan. Beekaasan ani hanga wal beekan wal faarsan jetti Oromoon. Nama biraa irratti birriin kun itti guddaa ta'uu danda'a. Sirratti garuu yeroo ati birrii kanarraa haasoftuu baay'ee sheemiidha. Siigalee jibbaanii namaaf qabda jechuuf ati nama jibbuu miti. Biyya takka keessa wajjin jirra. Siigalee ani waan kanarraa gad deebitee dubbatta jechuutti baay'ee takka na gaddisiisu jechuudha. Yoom gaaffii qabaatte jalqaba ture osoo wanti kun hin godhamin. Sigalee Oromooni waan tufe deebi'ee hin arraabu sigalee wanta takka namaa kennitee kaatee deebitee hin arraabdu. Kenneefii jira kan kennee nuti immoo warri kennin immoo yoom gaafachuu qabdu turtan jalqaba gaafa nuti ol seennee Mubaarak gargaaramuu qaba yeroo nuti jennu. Inni immoo lakkii Oromoo warra naa kennirraa warra naan kennitetti borna arrabsaa adaraa dhiisaa bor hin danda'u tuunni jedhu anis Bonaanis Mansuuris Asliinis jira gaafa sana jechuudha. Diiganee abdiinis hin jira. Nuti waan kanatti gashe Rabbi Rasuulii jedhaati. Nuti Oromoo waan namaaf kenne deebinee hin arraabnu dhiisa. Duraan sin darbe. Keessattuu ati dhiisu. Yoonneen biyya rabaa jirtu dhugaadha. Dhufa manaaf godhaati. Birriin kun isinitti guddaa ta'uu danda'a. Doolaara 20-30 yeroo jedhamu isinitti danuu danda'a. Hasan garuu waan akkasiirraa gad deebitee yeroo itti dubbattu baay'ee tokko sitti gadda. Haydar ati immoo mataa keetti qoy dammati. Ati immoo mataa keetti ajandaadhuma kana namni akkas irratti haasa'u. Asbirat si qabadha asbirat Haydar wanni mana baneef Mubaarak wajjin haasa'uuf. Ka ajandaa kana fide anaa fi boonaadhaa fi gurbaa tokko jaldeessa tokko keessatti sammuu qabuun nama guddaadha sigalee waan tokko gochuu danda'u. Isa asbiratti waqqasin isa waa'ee isaa kana asumatti haadhiisnu jedhe waan kana. No siifu. Dhaggeeffadhu as waan as Viidiyoota muramee as gubbaa deemaa jiru argine ati. Ilaalaasan dhaggeeffadhu. Wajjin jireenya namaarraa inaafaa akkasiimaa qabdansa takkaa nama ila dhaggeeffadha. Miidiyaa kana gubbarraa nama dhageessisa balleessuu malee miidiyaa kana gubbarraa nama. Ila waasi gaafadhu. Mee maaluma si godha Ani ijoollee garii baatan akkamitti beekamedha. Qoy boona wallahi tara gaggeessu.